Haye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota Aishaa Tubii warroonni biyya keessa warroonni biyya alaa hundi keessan akkam jirtan isin jecha arraga kabajamoo hordoftoota keenya hordoftoota kun warra YouTuber beekama Didaa Tube wajjin jirra hundi keessan ana beekama ishee tuna beeksisa addunyaa irratti ishee sin beeksise Hagelatum nara gammachu guddaa qabna kuno gammanne irraa dainsa itti wal qabate itu gaafachuu dhufne itu bira jirra arra kuno gammachu guddaadha isheen kuno argitan akkam isin argitan kanatti deesseetoo kuno bifa kanaan wal bira geenye jirra isheen immoo bagara bisinii kee baga unkaan maaraatti jeenin jira gaasinillee wajjumaan no eebbisa bifa kanarra jirra didaa fi taalamillee yaada isaanii itti fufu arra gama isaanis ni se'unda jechuu barbaaditan hordoftoota Aishaa Tube akkam jirtan fayyaa jirtanii qaxaleewwan kiyya kan addunyaa irratti argamtanii Aishaa Tube hordoftanii sandu akkam jirtan fayyaa jirtanii mee jirra waaqaf galanna hagayu anis isinifan lubbuudha jira akkasuma isheen illee nagaadha asgeenye jirra firoota kiyya hordoftoota keenya Aishaa Tube nuyi jechuudha magaalaa Adaamarraa dhufeetu jechuudha nu kabajeetu gammachuun keessan gammachuu kiyya waan ta'eefu asin bira dhufuun qaba naan jedhee ganam urataan naa bilbilee firoota ko so rakkoon qabu kabajamoo maqaan isaa Kadir jedhama Aishaan immoo haadha manaa isaati so kootu rakkoon qabu Kadir rakkoon qabu si eegnaa kootuun jedheeni qaxxaamuree too jechuudha konkolaataan karaa san qaxxaamuree dhufee gammachuu kana nu waliin gammadaa jira gammannee jira wanta dhufteefis galata guddaa argadhu horii buli kabajamoo kiyyaa kanan sin jedha Egaa akkam jirtanii nagaa keessanii nagaadha ani galata rabbii Aishaa Tube ani galata isaa arrangeera akkuma argitan fayyaadha Domsi kiyya xiqqoo ulfaataa ta'ullee garuu amma jajjabaadheeraa galan isaan badiini ani nagayaa Kadirmoo arra ana gaafachuu dhufeera mana maazarii kiyyaa dhufee dhugaa dubbachuudhaaf miigganne baay'een dinqisiifadhe dhugaa rabbii isiniin jedha tasanatti ta'e YouTubera dhugaa jechuun walitti dhiyoo qabanii didaa waliinii anillee viidiyoo irratti san arge malee hin beeku garuu ta'ullee miidiyaa irratti akkatti wal barree dhufee na gaafachuu isaatiin ani baay'ee dinqisiifadheera galatoomii waan jedhuun qabu. Ayyee waan biraa waan jedhamu hin jiru galata guddaa ganneen guddaa waan naan galata rabbiif galchuudha isheen illee gammachuu kanaan argitanii namni hiriyaa jechuun yoo akkatti yeroo gammachuu wal bira dhaabbate yoo waan hunda wajjin qoodate gammachuun kun immoo gammachuu waan hunda caaluudha egaa didaan Kurma diri argate, ilmu diri argate, nama ilmu diri argate mo ini waan badhaasa guddaa qabu isinis sin jaaladha hanga yoomitu waliin turra harka qabannee ol qabannee mo bakka guddaa geenya nu jiraadha isinillee gammachuun keessan kun gammachuu fixa ga'u isiniif haa ta'u isinillee ani dubbii wayitan qaba amma callisteetu cufuun qabdu kaameeraa kana maalan jechuu barbaade firoota kiyya Kadir nama ajaa'iba nama gaariidha dhugaan sin jedha yeroo dhiyoo keessatti wal barree so amalli isaa amala gaariidha haadha mana isaa waliin jechuudha pranki ajaa'iba drama ajaa'iba kan dhugaa sin jedha nama kofalchiisu viidiyoo isaallee jechuudha viidiyoo chaanaalii kiyyarratti sheerii godheen tureyyuu baay'ee ittiin bohaartanii ittiin kofaltanii turtanii chaanaaliin kun beekamuu qaba dhugaan sin jedha addunyaa irratti isa faca'uu qaba haga Donald Trump bira ga'uu qaba beekamuu qaba jaan kun isin galee famous ta'uu qaba addunyaa irratti beekamuu qaba qoosa akkanaan isatti wali sheerii godhaay sanyii keenya kana guddisuu qabdanii yoo wal bira dhaabban yoo wal bira wal jajjabeessine abaarree hamaatu isinitti waan ta'eef dubbii kana sammuu keessatti qabadhaay sheerii godhaa subscribe godhaay video kanarratti jechuudha biyaans subscriber kumashan yoo xiqqaate kumashan barbaada miicaa kana guddisan sin jedha firoota kee Aishaa Tube jedhama subscribe bicha osoo hin taane keessa seenatii mee video ilaalati videoon kun dhuguma subscribe barbaachisa jettanii
warri hin beekne immoo nu laalaa dhugaadha. Isin kanan isin jedha egaa haati manaa isaalleen yeroo dhiyoo keessatti hindeessi ji'a lama moo ji'a meeqa ta'a? Ji'a lamatu sana. Ji'a lama ashaati yoo bin hindeessi isaan birallee nan deema baga maaramii nagaa siiktan ja'anii hin jajjabaate dhiira haa ta'u duba dhiira mu duba cheekii godhuufi amma cheekii ringoon. Akkuma itaalee deessatti akkuma ati dhuftetti nan dhufa wal jajjabeessina magaalaa Adaamaa keessa jira isa kana jechuu barbaadetanii baay'een si kabaja baay'een isatti gammadeera haga warra Itaaliyaatti dhuftee wanta ishee gaafatteef jechuudha. Galata guddaa nu biraa qabdu jechuudha. Guddaa argadhu waan hadiyaallee nuuf fiddee. Hadiyaallee gaa. Hadiyyaa mucaa keenyaaf nuuf fiddee dhufee. Keessa jira yoo barbaadde fidiifi. Hadiyyaa bareedaa mucaa keenyaaf nuuf fiddee dhufeera. Nullee hin bananne garuu akkatti ilaalee waan bareedaa irratti fakkaate. Egaa bareedaadha jedheen yaada egaa waan bareedallee egaa namni kennaa walii beektaa jaalala waan nama jaalala isiniif fidee dhufee. Hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya inni kun hadiyyaa isaanii mucaa isaaniif kan dhufedha. Egaa kennaa kana isin rakkachuun qabdu turteef galata guddaa argadhu. Yaa banamu moo? Banamee haalaan lama hordoftoonni si eegan waan ta'eef qaxaleewwan kiyya jechuudha. Mee hadiyyaa isaa kam hin laalla haga dhumaayi osoo naftuun viidiyoo kan haga dhumaa laala. Baay'ee bareeda. Egaa hordoftoota keenya ilaala. Baay'ee bareeda. Dhugaa jechatu nu hanqata hadiyyaa ati nu kennite kana. Egaa beekni argitanii egaa mallaama jallee hin qabu argitanii mallaama ani beeku garuu jechuun ganaa nama ilaalaate sanaan dura dhalchitee jirta waan ta'eef waa'ee kanaa hin beekta maal akka ta'e illee hin beeku nama maal uffadhu yoo ta'e diditti maal olaal kottu Camma shelee laalaa fi. Egaa cammaa qabdi. Isheen kun cammaan tuni mallaama jala. Suuta kanaan argitanii. Kanaan deemti ganaan cammaan binnuuf. Cammaan binnuuf. Warri tokko dogoggortanii ta'u cammaa Kongoo kan bitanii jirtanii bitina isa kana bitaa. Inni koofiyyaa. Kan isaatiif nu dhu? Kun hunduu kan isaatiif. Itti baay'ate? Xiqqaata malee xiqqaata ganaa nama biyya bulchuudha hayyuudha. Hayyuuf immoo kennaan kun xiqqaadha. Baay'ee galata guddaa argadhu. Dhugaa baay'ee galata guddaa argadhu. Galata nu biraa hin qabdan isin jedha. Baay'ee akkam gaariidhaa miti? Baay'ee akkasitti. Egaa hordoftoota keenya kana fakkaata isaan yoo yaada qabaatan ammallee dabalanii jedhu chaanaalii keenya kana mootuu dhugaa dubbatu ta'e chaanaaliin kun egaa duubatti harkifataadha. Namni mootuu nu hundi karoora qabna karoora immoo waan hedduu waan babbareedaa dhiyeessuuf raankii sabiskiraayib maannoo chaaleenjii akkasumas immoo morkii ajaa'ibaa bifa ittiin duratti hojjennu qabna. Isa irratti illee nu jajjabeessaa viidiyoo keenya kana laayik sabiskiraayib gochuun akka nu jajjabeessan jenna. Inni dhumaa waan jedhuun qabu shaadhaaf nagaan akkam jirtaa nagaa dhiyeessi yaa wal argachuu hin dandeenye garuu yeroo biraa akka wal argannu yaada qaba. Haadha manaa akka jechuudha shaadhaan dhaamsaniin geessa. Akka raageessi dhufanii nagaa naa gaafadhu waaqni nagaa ishee akka lama ishee godhu itti dhaabama. Anilleen sanumaa Aishaan egaa yoo deessin dhufna
Yoo deessee hin dhufnaa baay'ee gammadeen jira. Firoota kiyyaa baay'ee gammadee jira. Waa'ee hadiyaa osoo waa'ee kennaa osoo hin ta'in ani garuu wantan ilaalin tokkoffaa ana kabajdeetu itti yaaddeetu dhufuu keetiif. Galata guddaa argadhu galata nu biraa qabda jechuudha. Baay'ee dhiqifadhe. Isa kana fixeetan jiraan. Baay'ee faadhaa ishiin wajjin turaa galatoomaa. Ciao ciao nagaan jedha.